Reessa kenna kana ka guyyaa torbee dura guyyaa 10 dura akkuma kenna fiigaa ture dalagachaa ture har'a miila lamaan dhabe waan dandeenyu gargaaruu qabna namoonni baay'een jedhu karaa keessatti akkaawuntii kennu gaafataa waan turaniif nuti immoo anuyyuu dhiida kanaaf qarshii 20,000 si erga ture akkaawuntii harmee keetti hin arganne atillee ilaa ammaatti hin ergine. Anuyyuu kasi gargaaruu barbaadu sababa akkaawuntii harmee keetii dhabee fi waadana gammaa 20,000 maadarii keetiif dhiida kanaaf ni jedhe narratti hafee jira. Irra hedduu uummata ka garaa tuqemaa inni qaama hir'achuu ta'uun kee akkuma jirutti ta'ee gidee gaafii ansi gaafadhu iidii ramadaanaa harmee kiyyaan ergine isiidhaaf waa erga jedhee dalagaa kana ta'ee miilli narraa citee osoo jettu amma si ergaa fi akkaawuntii filannoo mallaqa hin qabnu akkaawuntii eessaa fuunaa bakka isaatti namni hundi haadha qaba waan ta'eef uf dadhabe beektaa. Fayyaa rabbiin namaaf fidaa rabbiin namarraa fuudhaa azallee rabbiin namaaf fidaa itti sabbaruudha si galee miti. Kanaaf amma gargaarsallee ijoolleen obboloonni keessi gargaaruu barbaadan baay'ee jira anumarraa iyyuu kaasee jechuudha. Anamma akka nama dhuunfaa kiyyaatitti si kadhachuu qabu osoo hin taane xiqqaattullee nama kiisa kiyya baasee si gargaaruu barbaadurraayi si galee miti. Warroonni miira akka namaa akka anaa itti dhagahaman namoota gaafsa 5,000 turan keessa namoota baay'ee jira. Waan kanaafi qoy namoota sila emoji boyichaatiin koomentii baxaxaaran kanatti himee jiru. Isi abooyani tiktookiin homaan ta'u. Namoota si gargaaran baay'ee jira. Baguma imimmaan isaan keessaan bu'in malee emoji yoo booyan no problem. Imimmaan hin bu'u waan ta'eef homaa rakkoon qabu. Amma gabaabumatti gara gargaarsatti haga dabarru boo itti deebina. Ati maalirra jirta? Hayni kee maalirra ga'ee? Araboonni maalirra jiranii? Namoonni guyyaa san itti dhaamanne manguddoon Dubaay maali Makka warri koominiitiitti safaaratti dhiyaatan Oromoon Makkaan keessa jiru manguddoon guyyaa san itti dhaamanne waan kee maalirra jiranii? Araboonni homaa siin jedhatti manni yaalaa homaa siin jedhaa jira. Walumaa galatti maalirra jirtamee obboleessa kiyyaa? Rabbuma waan hunda namaaf fida. Waan erga guyyaa torbaanii kana keessa jirtu mee uummata kana ibsi. Okay, galatoom ulfaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa tokkoffaa irratti warroonni akkuma beektan ogaa Abduu Shukuur jetanii tokkoffaa irratti isatu Najiib waliin dhufee dheengadda na gaafatee ture. Waan tokko irraa na gaafatee anillee qaamni waan akkanaatti gargaarsa barbaada gara mootummaatiinis jedheetiin himee ture. Fee waan ta'e waraqaa waan ta'e wayii fudhatee dhufeeti makka waan na barbaachisu tokko sajjiilee baqqaasee fudhatee deemee ture. Garuu hanga ammaatti furmaata tokko achii wanni argamee furmaanni tokko argame hin jiru. Guyyuma gaafasii sana fuudhanii deemanii qo'ee rakkoo hin qabu. Guyyaa guddaa taa'ennaan guyyaa guddaa sana eeggataa ture. Guyyaa sanallee furmaata argachuu hin dandeenye. Sana booda guyyaa guddaa sana amma dabalanii gaafa gaafatan iidiidhaan booda malee dubbii mucaa kanaadha akka qallaalitti waan nu miti jedhanii. Akka qallaalitti waan nu miti bakka iida baasneeti iidiidhaan booda furmaatatti goona malee amma furmaatatti gochuu hin dandeenyu jedhan. Kan Araboota immoo Arabootni yeroo hedduu dhufanii na qaqqaabachaa turanii akkamii nu dhiiftamoo akkam jennaan ani akkanatti dhiisuu hin danda'u nama hin qabaanii nama fira hin qabaan namni sun irraa dubbatu malee an akka kanatti isinitti waan dubbachuu hin danda'u nama naa dubbatutu jira namni sun naa dubbatu malee wanta akkasii wajjin haasa'uu dandeettii ittiin qabuun jedhani dubbiin gadi ba'ee jira. Ani isinitti dubbachuu hin danda'u jennaan kalaas karaa mootummaa ta'ullee karaa jaarsummaatiin ittiin fixatanullee yoo ta'e karaa safaraallee yoo ta'e garuma feeteen
haa ta'u kalaasii garuma sii ta'eera deemee rakkoon qabu kalaasii waan jiru hin fixannaa jedhan. Isaan waan kana hunda miila kee lamaan si dhabsiisanii akka toluma dhiiftuu barbaadamoo yoo nuu dhiisisin jedhan kana waan hammana si Nagaama kennidhaan nuu dhiisisin jedhan. akkas Akkam adda baase. Sila tolumatti homaan qabnu nuu dhiisi rabbiif jecha sitti balleessinee jedhamoo waan isaan hammana gara si kennidhaan jaarsumaatiin kara jaarsumaatiin fixannaa barbaadaa jiru. Nama seenii yeewwatti seen. jechuun hangana sii kenninaa birrii guddaa osoo hin taane isaan gadi xinneessanii yaadaa jiru waan kana gadi xinneessaniituma yaadaa jiru akkuma qallaalee. Gadi xiqqeessanii yaadaa jiru dubbii kana beektaa. Ani immoo dubbii kana xiqqaatus guddatus isaan waliin dubbachuun barbaanne maaliifi akka waan tokko rakkoon tokko narra yeroodhaa fi ofirraa bakka rakkoon qabu bakka isatti dubbadhee waan akkanaa waliin isin naasaa jedheetuma ofirraa deemsisaa beektaa yeroo baay'ee dhufanii nama baay'ee natti ergu araboota baay'ee natti ergu amma nama baay'ee natti erganii na gaggaafatan waan kana jechuudha. Ani bakka ani waan akkasitti dubbachuun danda'u kanarraa dubbatu namatu sira nama sanaan haasa'an jedhaan. Rabbi halaafis okay hayyee. Akkasii kallattii Oromoon immoo warri achi keessa jiru warri waan kana sila mootummaatti hin baase. Karaa mootummaa barbaadullee gara safaaraa barbaadullee jettee eeyyama qofa. Ayyee niitoorkii isaati. Hayyee dubbadhu falmataan neetworkii Yaada isaati. Dubbadhu. wanni jiru akkuma inni haasaa turedha wanti jiru gama mootummaatiin immoo qoonsilaan xaa'eef makkaan jirus yaada jiru hunda juu barreesseera. Warra makkaatii wajjin haasaaniiru amma itti meera imbaasii warra jiddaan jirutti amma gasti kana keessa seenu lakkoofsa inni barreeffate itti meera lakkoofsa citiidhaan kana barreeffadhu itti meeqa abaluun galchiidha achuma galchita. Maafi innumtiif sagandu sarraa dhufe jechuudha. Garuu ta'aan jedhanuu jarrisi yeroodhaaf garuu daandiin cufamaadha karaan hundinuu siistamni hojjechaa hin jiru ajjiidhaaf jedhee ajjii booda malee biiroonii wanni garaagaraa yeroodhaaf cufamee jira. Tajaajila kana kan kennu jechuudha. Suma dhugaa ammoo jarri gadduma fageenyaan waliin haasa'anii warri makkaatiif warri jiddaa waliin dubbatanii gadi fageenyaan akka mucaa kanaaf irratti dhaabbatan lakkoofsa furgalchi jimmaa bara 2012 inni haasa'u dhufe. Agaameessa gadeen Abdii galchime. bara 2012 lakkoofsa fur. Bira jira. Imbaasii warra imbaasii keessaati jechuudha tajaajila kennan. Okay. 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 Akkam nagaa jirtu? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Waalaikum barakatuh. assalaam warahmatullahi wabarakatuh. جرتو نغارا Nagaa. Hayyaadha. obboleessa keenya rabbiin siyaa fayyisu akkam Hayyaadha. Amiin. Hayyeegaa fariiddiifamaa ati sirriitti hawaasni siqeeqa seerraa qaqqabaa warra imbaasii keessa tajaajila sirriitti uummata keenyaan kennamuu hin kennanu jedhamtanii hin qeeqamtu waan ta'eef akka Saudi Arabiyaatti eemee warra makkaatiinis maal haasoftee jirta warra jiddaatiinis maal haasoftee jirtu sirriitti hawaasa kanaaf ifa godhii of bilisoomsaa eemee waan godhaa jirtan hunda suu keessa galchi dubbadhu. Waa'ee mucaa kanarratti dhiifa. ayyeega duraan dursee obboleessa keenya rabbiin siyaa fayyisu libaasa laafiyaa rabbiin sifa deebisu haqqii kan keetii sigaa rabbiin sifa deebisuun jedha itti aansuudhaan hundi keessanuu wanti mana kana keessa jirtanuu galatooma baarakallahu fiikum wal bira dhaabbachuun wal gargaaruun wanta akkana
akka diiniittis akka Oromootis akka nama biyyaa bahee siddatii irra jiraataa jiruttis baay'ee waan bareedaa ta'e jennaani galatoomaa rabbi isinirraa haa jaallatu baarakallahu fiikum. Nuraddiin dheengaddaa akkumatti wanta kana natti himtee kaate sitti himeen ture gaafa sanas kallattiidhaan waan kana hordofuudhaaf kan nu gargaaru qabatama waan ta'e wayii qabachuun nurra jira jedhee sitti himee jennaanii Abduu Shukur itti gaafatamaa koominitii Makkaati karaa sanarra deemuu qabnaa jedhee sitti himee sanaan booddee isatti kallattiidhaan bilbilee jennaan naan kaasnee booddee naa deebisee dubbii kana kaasee jennaan innis bareechee akka quba qabus natti himee haala kamiin gargaaruu dandeenyaa kan jennu bal'inaan walii wajjin dubbannee turre. Innis immoo viidiyoo sheerii naa godhee ture gara keessootiin viidiyoo kanas dhimma hawaasaa kan ilaallatu kallattiidhaan የዜጋ ጉዳይ ክትትል የሚሰሩ ዲፕሎማቶችን ለነሱ ሼር አድርጌ በቴሌፎንም በዋትሳፕም ከነሱ ጋር አውርቼ ነበር። ትላንትና ከትላንት ወዲያ ሲቲሜን ቱሬ ቤለማ ወይን ቀበ ቱሬ ፍርድ ቤቲዳ ሰበበ ከነናቺ ልሳ ኦንላይን ይረዋ ኦንላይን ይረዋ መሆን ያለበት ከኢድ በኋላ ነው ከንጀዱ ከንጀሪ ዱበተኒ kallattiidhaan wanta kana nama ordofu community makkaarraa bakka buusuu ta'us yoommoo namni jiraate ijoolleen local staffii kan jedhaman jiru biyya kana keessa kan asii qaxaramanii jechaadha. Kan afaan arabaa katabanu kan barreessan ijoolleen asii qaxaraman jiru jara biyyaa dhufeerra qofatu hin ta'in. Jara wayyaa jedhee ani jara itti meera keessoodhaan maaliif ijoolleen afaan arabaa barreessuus hin danda'u dubbisuus hin danda'u. Jara telefoonaanis immoo daqxiitti gochuu yookiin caanaatti gochuu waan dandeenyuuf egelee nutuu bakka buuftanii dhimma kana hordofuu hin danda'an kan jedhu gurra buusee jennaan waan tokko rakkoon qabu. Atis ta'ee Abduu Shukur iidiidhaan booddee dhuftanii jennaan walii wajjin dubbannaa jedheera. Tokko keessaa nama kan keenya maqaa dhabuus hin barbaanne bareechee waan kanarratti dubbadhee inni viidiyoocha argee baay'ee waan nama suuqanneessuu kan jedhu hazanii guddaadhaan kan walii wajjin dubbanne jechuu kooti. Kanaafuu inshaallah iidiidhaan booda natiijaa yookiin qabxii gaarii irra hin geenyaa jedheetan yaada. Akkuma dheengadda sitti hime wanta kana immoo maali ni beektaa amma achitti deddeebina dhimma hawaasaati. Wanta tokko mataa kan keenyatti qabannee fuunee amma macarrasaatti adeemuu hin dandeenyu. Dhimmi kun abbaan ilaallatu abbaa ta'e wayii fudhannee dhahinee dubbiin kun waan akkanaati jennee abbicha sanatti geessinee kaanee dudduubarra gorreen caanaa gochuudha. Kanaafanii dheengadda dhimma kana namni qabatu mata dureetti abbaan tokko ana kan jedhu wayii argamuu sirra jira jedheen ture egaa. Haa ta'u malee immoo akka tinatti himtetti ragaan kan jiru innis majhuula waan ta'eef yoo abdi account irraa waan tiktok gas irraa dimiliqaan waliin kaasatti kiyya saakta yoo mattaawaqiyaan dhufee fi jiraate awwala lisipaasee baasuuniif dirqama sanaan booddee abbaa ta'e wayii egaa eddee isaa bakka bu'aa goonee manduubaa walitti qabsiifnee akka inni waan kana hordofu gochuu hin dandeenya. Kana kan jiruun siin jedha. Ayyee ulfaadhu galatoomi kanuma kan hawaasni si dhaga'uu barbaadu. Isin namni kun ilma namaati Itoophiyaawidha argaa jirtan lammii keessani obboleessa keessani dhiiga keessani haqa ilma namaa biyya ofii tokko barbaaduun wayin haalti nama ko Suudiyaan illee ture nama rakkatillee bara wayyaana keessa galeeni beeka falmeef illee beeka majhuuluma ta'ee majhuula mormee beeka dhugaa isaa baasee beeka yoo uf kennan bara hunda waraqaan dirqama miti bara nama namummaadhaan kun abbaan badii balleesse arabni lafa jira maashinni mure jira bakkeen dalagaa jira araboon hin dheessine jirani mucaan kunooti
majhuulummaa fi maal waan akkasii kana hunda miti bar jimma. Asli maal sitti fakkaate? Dubbiin dhugaadha. Asirratti gaaffii qaba. Kuni waa tokko waan irratti jennu miti. Garuu maal inni safaaraa yeroo geessite jettu gaafiin jaraa awwalaa akkasi maalii fi agrimentiin akka aadama akkafiitti nu biyya kanaa wajjin qabnu ummata seeraan alaa utuu hin ta'in ummata seeraan biyya kana jiraatu kan nu mabtii isaa gaafachuu dandeenyu kan majhuulaa immoo akkuma majhuulaatti haala isaatiin ittiin adeemuu malee kallattii seeraatiin itti adeemuu hin dandeenyu kan jedhu kan jirri yeroo hunda kaasan. Yeroo hunda wanti gizee wal gaheerratti ka'u waa'ee zeegaan batamalakate wama akkanaati. Ummata baariidhaan dhufaa jiru, ummata miidhamaa jiru, ijoollee mana hojiitii waggaa meeqa utuu damuuzan fudhatiin hojjetaa jirtu kan jirti. Waan akkana irratti yeroo kaanu yeroo hunda kan nu dubbannu kana. Haa ta'u malee immoo majhuula ta'es immoo haqqiin isaa haddii kana irratti akka dhabamee biyya galu utuu hin ta'in kana jechuu barbaade maal inni nam tokko halaafinatti fudhachuu qabaani fakkeenyaaf amma mucaa kana nani fuudhee dhaqu kun kana ta'eera. Obboleessi isaa kunoo isa kana waan kana ordofaa kanarratti gargaara. Abbaa ta'e manduuba duukaa buusaa ta'us isa kana ammoo bantinii guddaa'ee kana dhimma kana duukaa bu'ee akka inni ordofu isaa barreessuu ta'us nama tokko jechaadha. Fakkeenyaaf waggaa lamaan dura kamis mishit bootaa jedhamtu wayitii mucaan wayii makiinaa adagaatiin du'e. Kan du'e suni mucaan majhuula. Ijoolleen bukkee jiran achumaan xoqqomani. Kan wukilinaa fudhate immoo higgaabii isa uumamaan addabba biroo higgaabii isa wukilinaa wassade. Wukilinaa sana ala fudhatee ka'u mucaan kun adeemsisuu wanta kanarraan ni gochuu hin dandeenye. Ijoolleen biyyaa dawwalee natti banee yennaa mucicha dawwalee waamee ambaasaaddari bira ofumaa kan kooti fuudhee galee kan ta'e kunoo waan akkanaati. Mucaan du'e kunooti. Paaspoortiin isaas mattaawaqaan isaas biyyaa dhufeera. Haqqi isaa ordofee fi kan fuudhu immoo kunoo biyyaa wakkalanii erganiiru. Jedhee tan geessee agarsiise jennaan wukilinaa sana fuudhee ilaalee irratti farramee barreessii fi jedhee ajaja dabarsee jennaan barreessanii fi wanta kana wukilinaa akka inni fudhatee haqqi isaa amma macarrashaa irratti gaafatu. Hamma ta'e wayii birrii fuudhee fi mucaa qabbarsiisee birrii ahaliidhaa biyyatti ergeeraa jechaadha. Kana jechuun anko maal inni abbaan ta'e wayii itti aanee yookiin immoo mas'uulummaa fudhatee wanta kana jala adeemuu danda'u irra jira. Ana lamisaalee amma akka nuuradiin natti meeni jaraatti dhaqee dawwalee gaafadheera. Waan akkanaati jedhee kanarra darbuu hin danda'u maaliif boris ammas kan biraatiif hannaqa iftaanis kan biraatiif hannaqa. Jechi goosii gadeera adagaanii kana waan nama azinsiisu yoo ta'e kan biraas immoo jira akkuma kanatti kan rarra'ee ammallee kan fiixaan hin bahin. Waan kana ta'eef inshaallah Abduu Shukurii wajjin ennaa waliin dubbannee jennu nu waan nu gargaaru qabaachuu tokko qabna waan nama azzansiisu jedhee ala naasa'u inni nu viidiyoo bareedaa ergee viidiyoo sana kan jaraa sheerii godhee jarri hundi nu arganiiru. Kanaafuu amma inshaallah yoo iidiin bahee ka'e ammas las cufameera. Abduu Shukur ta'es nama kan biraa ta'es Sheekh Ibrahim tokkos jiru kan manduuba ta'anii duraanii. Amma ina Oromofaa nama biraatti kenna maqaan ka'ee nunni eenyu jettu maqaan isaa? Fariid. Fariidoo ila ani Suudii hin beekala. Ijoolleen carraa qabanii maal sitti fakkaate biyya san keessatti ati majhuula ta'ii muqiima ta'ii wama feete ta'ikko wama feete ta'i nama kenna miti ummata barmaa ka shumeesii lakkoofsa 16 duriitti hidhaa jiran kana for example an waggaa 19 achi ture hin beeka waan ta'eef Itoophiyaa caalaa seera biyya kamuu caalaa seera Itoophiyaa beeka waan ta'eef nama kanarra miidhamaa galeenis beeka waan ta'eef isaayyuu ammaa miti bara wayyaanee keessa siin jedha amma ani waan siin jedhe seera biyya sanii keessatti ati waraqaa qabaadhu qabaachuu baadhu. Miidhamtee miidhamaa san himannaan miidhamaan sun qabannaan qadiyyaan nama sanii hin kafalamu. For example mucaa dhiyoo kana Itoophiyaa Araba ajjeesuuf deeman ka Arabni biyya biraa irraa kafale viidiyoo argitan. Agreemantiin Itoophiyaaf Suudii waliin qabdu waan bara Abiyyii miti. Waan bara Mallasii miti. Waan bara Hayilamaariyaamii miti. Agreemantii ka Itoophiyaa wajjin qabu Hayila Sillaasee fi Mangistuu Hayilamaariyaam. Agreemantiin sunu akkami dhageeffadhu
Agreementiin sunuu ka akkamiiti? Agreementichi namni Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa biyya isaatiin alatti yoo badii balleesse seera biyya kiyyaatiin gaafadha. Kanaaf immoo ragaa ani hiriyoota kiyya warra harama jalatti wal ajjeesee biyyatti gale beekachuu kan ajjeefame si gale miti. Agreementiin isa sana agreementitti yoo deebine. Amma isin akka community safaaraa Itoophiyaatitti akka nama obboleessi keessirraa miidhamee tokkotti aangoo keetti fayyadamtee wanni akka dhuunfatti mucaa kana gargaaruu dandeettu jira. Akka dhuunfaatti wanta gargaaruu danda'u sitti beera. Akka dhuunfaatti wanta gargaaru ta'u mucaan kun haqa malee akkanatti miidhameera. Majuula ta'ee dhiisee kalaas Itoophiyaawidha miti. Kana ta'e eega kana ta'e immoo Itoophiyaawii keessayyuu ilma Oromooti. Oromummaa keessayyuu ilma Jimmaati. Waa hedduun sitti dhiyaata foon keeti. Aangoo koo ergisa bururraa ari'amuun mala bar jijjiiramuun mala biyya kana dhufuun mala amma diinaa mufti as ture Keeniyaa deeme si galee hiriyyaa kenna ture. Hundi laa amma mucaa kana biyyummaa walitti qabdan, lammummaa walitti qabdan, Oromummaa walitti qabdan, Islaamummaa walitti qabdan nama waa hedduu sitti dhiyaata harka 5 6 7 8 sitti dhiyaata si dhukkubsuu qaba keessatti aangoon kee ka'arra mootu obboleessa kee ganda keetii foon kee tiruu kee ilma Oromoon fayyadna manuma yaada argilleen. Isuma dhugaa rabbii jechuun loqodatti waa warra sodaa kiyyaanatti fakkaataa jirtuufi sorry yoo aguma wannoo jedha keessa bu'e ifamu. Jechuun argitee amma yeroo asitti filatamnee gara community akka tajaajilu goonu kana akkuma intiin irrattis inuma jira qaalamaallaa haa ta'u maalis haa ta'u akkuma irruma keessuma kana yoo ta'e jechuu kan kooti. Uummatuma kana tajaajiluudhaaf kan uummanni si filate. Haa ta'u malee akkatu amma jettu keessaa immoo kan adda baasu jira. Kan adda baasu maal inni Islaamummaadhaan ittuu caalaa, Oromummaadhaan ittuu caalaa, Jimmummaadhaan immoo keessattuu ittuu caalaa sii galee. Kuni kan biraarraan adda irra nutti dhagahamuutu irra jira. Anis kanaa jedheetan Abduu Shukuritti kallattiidhaan bilbilee dubbiin kun waan akkanaati Abduu. Ummata hin beekne ummata isa kamiin otuu hin jedhin alhamdulillah rabbil alamin sababa taanee nama danuu fayyanneerra. Kun immoo sanaan adda. Mucaan kun kanaan booddee akkamiin jiraatee akkamiin ta'ee of danda'ee jiraachuu danda'a kan jennu irratti yaallee waan gochuu jalqabnu akka inni haqa isaa fudhatee galu gochuu nurra jira. Aarsaa kaffalamuutu nurra jira. Al tokko nan dubbadha carraanaa kana galatooma ulfaadha. Hundi keessanuu ulfaadha. Mi'ootii baradhaati nan dhaggeeffadha al tokko. Fariid baga nagaan dhuftee weelkaamsiin jechuun barbaadaani. Asirratti dhimma mucaa kana erga dubbachuu jalqabne yoo xiqqaate torbee guutee jira. Fariid siinis qaamaan ol beekna. Namni eenyuun maqaan isaa Abduu Shukuriin qaamaan ol beekna. Koominitii Makkaati. Hanga ammaatti sochiisaan socho'an tokko illee hin jiru. Asirratti baay'ee gabaabsee waa tokko isinitti yeroo lama moo meeqa dhufeera Saawudii Arabiyaa. Hundi keessan iyyuu ni fakkeessitu baay'ee. Maaliif onaan jettee waa'ee hawaasaa namni dhimmamu baay'ee argeen beekuun. Maaliif yeroon achi dhufu hundi keessan yeroo miidiyaatti baatan qofa dubbii dubbattu malee nama qaamaan miidhamu danuu argeeraan qaamaan yeroon dhufu ijoolleen baay'een mana hidhaatti ni hidhamti rakkoo garaagaraatiin saaxilamti. Ispeeshaalii koominitii fi imbaasiin Saawudii Arabiyaa keessa jirtan imbaasii Saawudii Arabiyaatii fi koominitiin achi jirtan wallaa baay'een keessa rakkoo qabdu. Haqii tokko lama jennee walitti himne. Abduu Shukur bilbila namarraa hin kaasu yoo namni waatti dubbachuu jedhe nama hin dhaggeeffatu. Maaliif hojjette Abduu Shukur qaamaan illee sirriitti ol beekna itti dubbanneerras. Waa'ee mucaa kana yoo xinnaate namummaan itti dhagahamee deemee qaamaan arguu qaba ture baay'ee. Short and brief. Maaliif mucaan kun nama Oromooti, nama Islaamaati, ijoollee biyya isaati. Nama sin ergine ofiis hin deemne. Kuni namummaas hin qabdanuu jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf hawaasa bakka buuteeti kanatti achi jirtu. Nafichiisi baay'ee. Ani gidduu namaa deemee haasaan haasa'u nafichiisi. Yeroo namni waa dubbatu deemtanii haasaa namaa fudhattanii nama kabajanii hordofuu danda'uu qabdu. Amma fakkeenyaaf koominitii yookaan imbaasii wanni jedhamee achi jiru hawaasa bakka bu'ee uummata bakka bu'eeti kan achi jiru. Uummata bakka buutee yeroo achi teessu deemtee
hawaasa sana waan inni barbaade rakkoo isaa galmaan ga'uu danda'uu qabda. Fakkeenyaaf waraqaa eenyummaa barbaachisaan ture mucaa kanaa waraqaa eenyummaa aanatu baaseef biyyarraa. Mucaa kanaaf yeroo waraqaan eenyummaa ba'uuf fuutanii atattamaan mucaa kana qaqqabuu qabdu ture. Maaliif sodaan keenya inni guddaan Arabni gara jabeettiidha. Arabni rakkoo guddaa qabdi. Birriin yoo guddaan itti murame, reaalli guddaan yoo itti murame mucaa kana lilmoodhaanis taatu, nyaataanis taatu nu jalaa balleessitti sodaa jedhuun qaba ture. Asliin taazaba gaafa san dubbataan ture laayivii irratti. Sunoo isin maal gootanii? Maaliif hanga harafaatti eeguun barbaachise? Teekkeerii akkamii isaaf mucaa kanaaf gootanii? An kana duras hojii dubbii baay'een nagaa ture baay'ee waa'een baasitii wal qabate. Ija kootiin dhufee argeera. Bicuusi namni sabaan Oromoon ta'an yoo aangoora jiraate isaaf gugguuftu baay'een keessan baay'ee. Isin argaan ture. Maaliif yeroo ammaa kana Oromoo aangoora jira Oromootu biyya bulchaa jira yeroo kana aangoo qabdan itti fayyadamuu hin dandeessanu waa tokko murteessuu hin dandeessanu isiniin jechaadha. Abdi guddin waliif falmata. So mucaa kanaaf sochii akkamii gootanii akkamitti sochootaniif isin gaafachaa jira baay'ee. Wanta geeffadha manni mana sodaati. Gaafinan kee Addiyaanis wannan quba qabu jira waan ta'eef beesuutumaan dubbanna dhiifama. Gaafinan kee baroodha. Haa ta'u malee imbaasiinii fi koomunitiin maalii kan jedhu dursee addaan baaftee ilaaluu qabdu. Nuti ነፃ አገልጋይ ነው ኮሚኒቲ ጀቻን ጀቻ ሲገሌራ በነፃ የሚያገለግል በነፃ ህዝቡን የሚያገለግል እንጂ ቃመ ሞቱማ ራይስ ተው ቃመ ኮሚኒቲ ራይስ አይተው ዋከፈለሜ ፊሚቲ ጅሩ መታከን ኬኛ ቀብና ኢሱ መራ ይወሬጋ ከፈለ ይሮረክኒ ነመ በረገሄ ሐመድ እንደኛን ትብር መታር ነምኒ መነ ሂዳ ከሰ ጅሩ ነመ ኩመ ኢባል ለካህም ከነ ከሰ ነመ ዱኩብሰቱ ጅራ ነመ መነ ሂዳ ከሰ ትደሁቱ ጅራ ነመ ሆስፒታላት ትደቀ ሄዳ ሄከኤ ሙጫነን ከ የፀሐይ ብርሃን ጉድለት ምናምን ነገር አለ የደ ሙጫን ሆስፒታላት ተፈ ሃቲ መነ ሂዳት ዲቢቴ ረኪና አከናፈ ኢቱዩ ዋም ባየን ሙደቱቱ ጅራ ከኑመ ከሳ ዩሙባኔ ሰፋ ኢምባሲ ዳ ወጅን እንደገና መነ ሂዳ ደቃ መነ ሂዳ ዳይኔ እንደገና ቃልቲ ፉኔ መነ ሂዳት ዴቢኔ ሙጫ ጋፈ ሰነ መቃቲ በሬሲት ሰነ ፈይ በርባኔ ሃዳፍ ኢልሞ ከን ወልት ፊዳቱ ረጅረ ዋና ከና ዋዳኑ ወንቲ ሚዲያ ረቲ ባህሜ ሂናሳም ለደኑቱ ጅራ ሲገላ አቲ ምናልባተ ረኪደ ነመ ተኩ አርጊቴት ከነት ዱበቱ ከነመ ለማ አርጊቴት ወጋዳ ወጋቲ ነመውታ ኩማተማ ለካ ሐሙቱዩ ረኪኒ ሲሙዳት kana keessatti atis jiruu mataa kan keetii qabda isa biraayii kanatti fiidee dhayxee kanatti birmannaa radhitee ooltu abduu shukuri akka ammati